الله كانوا من سنة فيرا برسيسا عبد الكريم فليتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fagaarraa guyyaa guddaa kana guyyaa jabaa kana rabbii waliin nu ga'e isiniin jedha. Ani waan isin gorsu hin jiru. Sheekonni keenya waa hunda fixanii wanni walitti dhaabnu garuu islaamni yeroo kamuu ijaaramuu qaba. Hedduminni keenya hedduminaan osoo hin ta'in ijaaramuun, tokko ta'uun, wal ijaaruun, wal beekuun, wal gorsuun, wal gargaaruun amantaa islaamaa keessatti ni jira. Waan jiru san immoo hojiirra oolchuu qabna. Kanaaf kana caalaa jabaachuu qabna. Akka heddumina keenyatti immoo ijaaramiinsi keenya jiru osoo amantaan keenya nu hayyamu, amantaan keenya nama tuqaan jedhu, nama dhiibaan jedhu, kan tuqummoo ofirraa eegaa jedha, wal ijaaraa jedha, wal gargaaraa jedha, rakkataa gargaaraa jedha, ka beekumsa hin qabne gorsaa jedha, wal jajjabeessaa jedha, raafmata walii godhaa jedha. Osoo amantaan keenya kana jedhu nuti immoo kanarratti hanqina ni qabna. Hin qabnu hanqina? Ni qabna. Kana warra fooyyeffatu rabbi nu haa taasisu. Warra asiimii yoo deemillee wal ijaaruu rabbi nu haa godhu. Ijaaramuun haalan barbaachisaadha. Yuunivarsiitii barannee dhufne nutis yuunivarsiitii Oromiyaa keessa isin ga'e baay'ee bareedaadha. Yuunivarsiitii biroo keessatti immoo asitti yoo wal hin qabatin, yoo hin ijaaramin salaatu nuuni ulfaata. Kanaaf asirraa bu'uura godhannee jabaannee wal qabannee uf qabannee mataa kennaa jennee dura mataa ofiitiif yaadu namni ofirraa kaaneetiniin immoo walii yaaduu dandeenya, waliin yaaduu dandeenya, biyyaaf yaaduu dandeenya. Gizeen akkuma jedhame gizee teknooloojiiti. Teknooloojii kana dura deemuu qabna malee boodatti hafuu hin qabnu. Kana caalaa wal ijaarree ijaaramnee deemuu qabna. Warra sagantaa kana bareedaa kana qopheessillee rabbi umurii isaanii haa dheeressu. Kana booda nullee waa isin bira jirra, waan isin gargaaruu dandeenyullee nutti himtanii waliin isin gargaarraa. Asuma irratti isinii dhaaba. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله أجمعنا برسيسا خينيا برسيسا تبسو نخيسة أركماني أكا أستي نودا دياتني دامسا جبابا نفدامن إن شاء الله أسينسانا فيرا إن شاء الله برتون خينيا حملة قرد دادا والج جيسنا والج لكفنا إن شاء الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baga rabbi guyyaa irraatiin isin ga'e hundi keessanuu milkii gaariin akkasii galtan abdiin qaba. Baay'ee namatti toltanii wanti osoo hin dinqisiifatin bira darbuu hin barbaane tokko inni guddaan jechuudha. Akka hiyyatti akka nama tokkotti diraama gabaabduu xiqqoo isa irraa waa baay'ee nu badhean baay'ee natti dhagame illee waan guddaadha. Maaliif yoo jettan maaliif waanuma keessa jirru waan argaa jirrus nama kamittuu akka nama tokkotti ani itti dhagama jeetii yaada. Kanaafuu waa hundaafuu badii guddaa keessa waan jirru natti fakkaata. Garuu rabbi nu haa dhiisu jechuu barbaadeeti bakka kanatti. Maaliif amantaan kamiyyuu kabajamuu qaba. Kabaja argachuu qaba. Namni amantaa tokko kan qabatuu fi waan qabatuuf isatu beeka. Kanaaf namni tokko ammoo amantaa isaa san jalaa tuquun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf kana jechuun kiyya maal isiniif fakkaate waan biraa tuquu osoo hin taane kana biraatis kabajaa namni biraa ammoo keessanis akka kabaju taasisuun barbaachisaadha. Maaliif amantaa hundinuu qixa abbaa saniif jechuudha, abbaatti amane tokkoof jechuudha. Kanaaf bakka sanitti xiqqoo natti dhagahame baay'ee rifadhis jechuudha kiyyattan baay'ee rifadhe waa baay'ee namatti agarsiisa jechuudha. So kana wanti guddaan ammoo isin dhaamuu barbaadu ani namni waan tokko sagantaa tokko wanti qopheessuu fi waa yaadeeti. Yaada keessan sana ammoo rabbi isin haa milkeessu. Milkii guddaan akkasii galtan isiniif hin kadhadhaanis warra qormaata fudhachuuf deemu kanas ispeeshaalii warra kutaa 12 kana bakka jirtan du'aa godhaaf isin hundinuu hundi keessanuu jechuudha. Isaan hundumaayyuu akka qabxii guddaa galmeessanii achi deebi'an kadhachuufii qabdan halkanii guyyaa jechuudha. Isaan illee ammoo taa'oo osoo hin taane hiriyoota keessan jechuudha waan dandeettaniin gargaaruu qabdan.
waan dandeettan yeroo jiru bakka sanitti wal gargaaru ammoo rakkisaa akka ta'e ni beektanii asumatti waan dandeettaniin osoo isin biraan ka'in bakka jirtanitti wal gargaaruu qabdan. Adara wanti jechuu barbaade jechuudha. Ammallee yeroo ni qabdan baatii tokko fooyi ni qabdanii wal gargaara. Kaan ammoo kutaa 8 fudhatee jira na fakkaate fudhatanii isaan ammoo qabxii guddaa akka Rabbi isaan milkeessu abdiin qaba. Kadhachuufis qabnaa isaan illee kanaafuu jajjabaachuu qabdanii muuxannoo kana ammoo muuxannoo bareedaadha. Ana garratti garuu waan akkana illee na qunnamee illee beekuu na garre illee akka kiyyatti jechuudha walii dabarsuu qabdan. Muuxannoo walii dabaruu qabu jeetiin amana jechuudha. Maaliif namni wal argee tokko amantaa isaa jabeessa lama ammoo maalinni namummaa ta'uu isaatu beeka. Ammaal akka ta'e jechuudha. Kanaafuu jabeessuu qabdanii dhaloota itti aanuuf warroota isin booda jiruuf dabarsuu qabdanii wal jajjabeessuu qabdanii amantaa keessan keessaa jabeessuu qabdanii akkuma dura jedhamu irra deebi'uu osoo hin taane waan dura isinitti himaa jira waan ta'eef amantaa keessan namnis tuquu hin qabu isinis kan namaa tuquu hin qabdan jabeessuu qabdanii bakka. Kanaaf kan hojjechuu barbaadu Rabbi isin gargaaru isin jajjabeessu itti fufaa wanti akkanaa isin baratu hin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برسيسا خينيا تبيسو أكسما برسيسا خينيا عبد الكريم إسن هندينو غلطوما إسن جنة ورد أجيفتشا ترتنيس جل كبر خافتني إلى الرد إلى أمت وجه ترو خيسانيف باي نف غلطوما إسن جنة إن شاء الله سجنتا تينيا أسمرتي والسلام إن جو قويا إن شاء الله سجنتا تينيا أمتي جرتيجو jiddumaanu mee lakkoofsa hardii kana qabadhaati sagantaa itti aantu tiin dabra waan ta'eef dafa Itiyoo Telekoom safariidhaan Itiyoo Telekoomii warri safarii qabdan Rabbi rahmata isiniif haa godhu inshallah 8 star jetimi 8 marree san godhadhaa 5 maami sonti san waa 5 urjii ayyee 5 wanti godhadhu urjii godhadhu 9 3 5 9 takka 3 8 5 9 7 lakkoofsa duuba sanniin dhiise tokko yoo seenuu baate irraan deebi'a. Irraan deebi'u qoy dura mokora warri na jala fixate yoo jiraate irraan deebi'a. Irraan deebi'a. Ayyee sagal sadii 5 9 takka 3 8 5 9 7 tokkichaaf lakkoo isaa macarrashaadhaa kan hafe itti guutaati abbaa carraan laallamee inshallah rabbi jee maa khofla warri dubaraa kun seenee jira seenee maal jettu siif seenee shamara keessaayis nama tokkootu naaf seene jaa dhiira keessaayis nama tokkootu naaf seene jaa kaardii meeqaati si seene uzeefa kaardii 15 naa seene jaa hayyee isiyoo prank na gooti inshallah lakkoo isa meeqa goote macarrashaa Allahu akbar lakkoo isa lamaan godhe jee lakkoo isa lama harkatee jira irra hedduun waan asirra wal shawwadaa turreef lakkoo isa takka na hixanniin beeka akkasiimi lakkoo isa lama likiidha inshallah baga carroomte siin jenna as dabarsigaa waan barcaa tafiirra inshallah sagantaa teenya finnee jirra sagantaa teenya karaa sagantaa itti aanutti seenna. Lakkoo isaan isinii kanne san silaa boodarraan anfachuu fedhe hayyee haa ta'u badhaasa qabaa dubararraa nama 3 lakkoo isi takkarraa ilaa 300 kan namena fakkaata dubararraa nama 3 dhiirarraa is nama 3 badhaasa qabaa jechuudha. Lakkoo isa sanni amnaa abbichi lakkoo isa sanii lakkoo isa kun anaa jeeti qubanuu baasa yoo rabbi jee inshallah. Ani akka mataa kiyyatti lakkoo isanillee fudhanne
nama natti himuu yaalallee natti hin himinaadhaan jenna yoon hin fedhe lakkoofsa san boodan himu irraan dabra waan ta'eef inshaallah mee nasiibaa yaamsisooniin jee namni hundi gurratee jira hasaasa yaama anummaan isin yaamu nama lakkoofsa beeku gaa takkarraa ilaa 300 nama beeku as qottu takka barsiisaa naannoo yaamu hayyee barsiisa eewwaa barsiisonni keenyaanu yaamanii hayyee barsiisaa keenyaatu nu yaama inshaallah barsiisa Abdul Karim nu yaama lakkoofsa takkarraa haga 300 hajiru takkarraa 300 lakkoofsa tokko hafedhe yaama inshaallah abbaa carraan ilaalla shamarranis nu obsa hayyee barsiisaa keenya lakkoofsa takkarraa ilaa 300 hajiru lakkoofsa tokko nu yaama maal jettan Allahu akbar lakkoofsa 50 meeta keef inshaallah ol qabaa kanamni lakkoofsa 50 dafaa ifima nama meeqa isaa misiimi boo lakkoofsa likkillaal 50 Allahu akbar histiin godinaa lamaa tafi verganaa Allahu akbar isinis likkifirraa jaddaadha inshaallah eenyu maqaa kee أحمد لا كويس أنت أحمدي هندي من أسمان ويد يا ربي جي إن شاء الله خلما دامو برسيسا خنيا تبيسو نيام تكرر إلى دي بس دي خجرو شانتا ملايتو لا كويس لما خنّي يا الله إيه يديرو لا كويس لما الله أكبر ورّا ريفون تنا منقدو أسباني دواي نقول أنسان خيسا لا كويس لما الله أكبر أيه إن شاء الله لا كويسة لما أركان نجرا أبليس خينيا تكمو أنوات الصيام تكونات الصيام إبلا ما شنتما هنسيكو قد هنسيكو إبلا ما شنتم هنجرو لا ما جرجر ترى إبلا ما شنتم ننجرو قبل هيه إبلا ما شنتم ننجرو أما 60 دبيا دبتا كافي سديتمي سدي الله أكبر نور على لكتي أكن شو نور على دبا سديتمي سدي لا لمن نور أكن شو نور على ده دي رخيصة لكيدا هيه نندي منه فافتا إن شاء الله ورد برا إنيون نويام ورد برا ما يسندر الروديس Ori dirawam pude iya. Iyaina sagantar tu apa iyaina? Bo hindemina sagantan indum